السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوتو تخيني خبجمو تي في إسلامات خنداوة شاجرتن حلال شو إيقالي جرا وقاتو كوفي جي أسدي بوده هنو يروج القباتي في استديو هارو خيستي ولد بني جرا وقا أفوري ولكا أوليف وان ولين ترتنيف هدونا غلطو ما يتشا وبلي سخية خاني في أكنا مقاي سده نمبربان أهل الخير تقوتو وان خنرتي كما إباتما baasee istiidiyoo akkana fakkaattu nahaaroo yoomsee isaanis gamanumaanuu daawwattoonni kiyya galatoomaa naa ja'an keessummaa jalqabaa khasiisina torbaffaa eenyu akka tahe gabbaanee simannee walit deebina. Nuti maali muslimaami? Nuti islaamaami? Islaamummaan nuti nuuf lafa teenyaa fi lafee teenyarra nuu caalti. Islaamummaan jiruu fi jireenya keenyarra nuu caalti. Islaamummaan warra keenyaa fi ilmaan keenyarra nuu caalti. Islaamummaan siyaasaa fi sabboonummaarra nuu caalti. Islaamummaan jiruu jireenya keenyaa. Jajjamaan Aliyyi hogguu kaassenni isaaniif duuba maraa hogguu dardaraa jedhan umriin teessan meeqa? Irra hedduu wanni nama dulloomsu. Namni wanni dafeetti dulloomsu. Wanni nama dulloomsu jettanii maana laaltan sheek? Lakki wanni namni. Sheek Jamaal Aliyyi hawaasa Jimmaatiif tuffii qabaa. Afaan Oromoo ifaadhaan ni arrabseenii ni komateenii ja'anii miidiyaa irratti waan deemaa ture quba qabdan ummata Jimmaa ija kamiin laaltan. An kanarra jiru gaafachuu firraa deebisuun immoo isinirra jira. Sheeyni hojii humnaa hojjechuu turanii naan jee namni tokko hoolii jechuu afaan Oromoo gabaabaan dhugaa jechuun jiruu sanootti qansiraa akka afaan Amaaraatti. Ammatti qaanfattanii jiruu sana sirra himu. As dura waa hedduun hojjedhe shufeerummaallee fudhadhee baajaaj oofee baajaaj dura baalagaariillee bitadhee baalagaarii oofuu turte xiilaa tolfadhee galgala kaniin tafsiira qaraa'isu guyyaa magaalaa keessa baalagaarii ari'ee karaa irratti madaabaraa jechuun kaartoonaa fadhee cilfaa maankaa ablee burcuqqoo shaayii irra gurgure achirraa deemee hashawwaa keessatti shiitaa fi kana ciree gurgure. Guyyatti meeqaan ooltan? Marsaa duraa guyyatti birri 8 jalqabee. Ta'ammaa moota dur. Birri dursan. Hojiin nama hundarraa ni bareeda nama diinirraa irra bareedetti namana. Sheek Jamaal Aliyyi ijatamii ilaalan sabboonummaa. Sabboonummaa keessa nama daangaa dabaree jee qaama isin komatu jira. Egaa shari'aan nabii zaahiraami miidiyaa wajjumaa agarraan akkas jaja'u jira. Garii jira qaama lakkii waa wal madaalchisaa deemu jiran malee sirruma jiranii warri jiru. Gandummaa ijatamii ilaaltan. Gosummaa amma nama diigu jirtu tana. Gandummaa qofa homaa komanna sabboonummaa namni gammoojjii Yaman keessatti ati Amaaraa ati Oromoo ati Tigree ija keessa ablee wal kaayutuun wajji jireenyaaf gaaga'aman fiddu. Amma maskaram dhufu kana amata akka irraa qaa'imaa san keessa isin agarraa yoo rabbi. Shakkii takka yoon waggaa dhufu badhaafamaa. Maqoota san keessatti isin agarra. Yoo china dhabde galeetii irra febbeeqi. Maalleeyni guddaan guyyaa takka kasaartan qarshimee. Takkaan moo namatti himne si har'a na himsiise malee. Maaliif hinji? Sababa waa dhabaa dalagachuu dhabaa. Sababa waa dhabaa dalagachuu dhabaa. Ooyiruu qotan malee udan guddifatan udan guddifatan ani walaloo jechuun beeku. Sababaan dhiisanii rabbiin namatti isa moofaraan ciisanii ooyiruu qotan malee udan guddisanii. Ooyiruu ilmi rabbii qotachuun adabaan wajjinuu barbaaduun sababa waa dhabaa dalagachuu dhaba. Abdii jira huuma durrubi ameesii. Islaamummaa wuli dagaaguudhaaf teessi. Abdii jira uumaa durrubii ameesii. Islaamummaa wuli dagaaguudhaaf teessi. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Keenya afeerraa kiyya kabajjanii asin harkamu keessanii bedduu galatooma. Isinis na afeeruudhaaf baay'ee galatooma. Hoodhaa buna narraa tolchaa waan haga namni tolchuu qabu. Bunaa fi nagayaan dhabinaa. Shukran. Nagaya qabdan isin. Alhamdulillah. Akkamitti jirti? Gaarii maasha Allah. Maatii fi namuu nagaya. Alhamdulillah. Akka gaarii alhamdulillah. Nama sa'an. Nuti sa'aan agarree ta'uffatan. Alaamanaan. Nagaya nama. Maatii waatiin. Namu. Alii ollaan. Namu Baga nagaya. nagaya taatan. Akka gaarii alhamdulillah. Sheek Jamaal Aliyyi hogguu kaassenni isaaniif duuba maraa. Hogguu dardaraa jedhan umriin teessan meeqa?
umrii fi damoo sana man gaafatan jechuun sun dhala makmaaksa taatee ni jirti. Haa ta'u umriin tiyya ani akka Itoophiyaatti 1970 dhaladhe. Akka taarikha Itoophiyaatti amma 2017 seennee jirra amata 46 lakkaawwadheen jira. hin fakkaatan immoo. Tanaaf namni haasani isaaniif duuba maraa jira. Abbaan fedhee humnaan akkaataa nyaata isin nyaattan irraa immoo maaltu akka kana fide? Irra hedduu wanni nama dulloomsu. Namni wanni dafeetti wanni nama dulloomsu jettanii maana laaltan sheek. Lakki wanni namni maaliif namoota warra hiriyaa tiyyaa kanii waliin dabarsee na bira dabree yoo jarjette dabri jeeni wajjin jiraadhees ni jira. Amma akka hiriyaatti wajjin lakkaawachuu jiru yoo jarjere fedhii qabaate yoo haa dabru kanii naa dabru jechuu jiruunis ni jira. Ani umrii tiyya keessaa akka laafutti na aaru ni fakkeessa malee mana kiyya keessatti jireenya kiyya keessatti hojii tiyya keessatti wanni nama aarsoo guudufte namaan ajaa'iba jeetiin akka nama aaree jee fakkeessuun ittiin if rakkisa malee aaree if wallaalu tokko wanni feete yoo taate wanni takka yoo cabnaan dhumatti ittiin beeka waan dabreef hedduu if rakkisu waan dabruuf hin dabran jaanii mo'echi amala kiyya keessaa hedduu yaaduu hedduu aaruu hedduu if rakkisu waan akkasiin qabu gachiisu sakandii 30 osoo hin geenye rafaa hawwu fedhuu sa'aan sana oguu geessaniin ka'a jireenya irraa oliitis namaa wajjiniin jiraadha harraa gadiitis namaa wajjiniin jiraadha hajidduutis namaa wajjiniin jiraadha hundi na biratti wal qixa. Gaafii 12 haasoo keenya jalqabna jecha tokko yookaan dhugaa yookaan suba jechuun deebistan malee tafaasiilliin jiru jalqabnu. Ayyee. Hedduu bareeda. Wanni guddoon abbaa keessanirraa barattan. Rahimaa fi aalii ollaa fi rakkataa gargaaruudha. Shayini dura barnoota irra jalqabtan. Hassan Bishiraa jaaniin. Namni isin fakkeenya godhachaa guddattan. Nama tokko yoo nabii rabbii ambiyoota taate malee nama tokko fakkeenya godhachuu hin dandeessu. Namni kan taajira yookaan qabaataa ta'uun tawfiiqa rabbiitii fi sababa isaati. Haadha teessan jecha tokkoon ibsa. Ummaa tiyya haadha tiyya jecha tokkoon ibsuu miti. Jecha hedduunillee ibsuun hin danda'amu. Hedduu bareeda. Abbaan intala shamaraati ilma dhiiraa caalaa jaalataa jechi jedhu dhugaadha. Dhugaadha. Maallayni gammachuu namaan uumu dhugaadha mammaaksi hoon. Maallayni kophaa isaatti gammachuu hin uumu yoo jaan mammaa isa dhugaata. Maallayni gammachuun uumu yoo jaan sababa ta'a soba ta'a. Maaliif yoo jette ilmi namaa gammachuu inni jaan tun ijaan dhufti. Rabbiin almaal wal banuun ziinaa jee bareeduma jee namni bareeduma harkee gammada malee ijaan osoo harkin hin gammadu. Diinagdeen qabeenya wanni jaan kuni waan ittiin dhagayan waan ittiin argan waan ittiin deeman waan ittiin jiraatan ilmi namaa waan gammadu waan faayidaa isaa qabu gammada. Addunyaa tanarratti wanni sadarkaa tokkoffatti milkii ilma namaa keessatti sadarkaa duraarratti lakkaawamu qabeenya. Yoo akkana jaan dhugataa qabeenyi yoo imaanni bira hin jiraatin gammachuun ta'u. Qabeenyi yoo ilmaan bira hin jiraatin gammachuun ta'u. Qabeenyi jaartii yoo hin jiraatin yookaan jaarsi yoo hin jiraatin qabeenyi fayyaa yoo bira hin jiraatin yoo ja'an sirri ta'a. Qabeenyi gammachuun fidu jechuun qoftiin soba. Soba daangaa hin qabne, ha bakkatti dhaabbatu hin qabne, ha quraanaa wajjin illee, hadiisaa wajjin illee, makmaaksa afaan Oromoo 1,000 wajjin waa'ee akka qabeenyi gammachuu ta'e irratti Oromoon oguu makmaaktu addunyaa tanarraa namni wanni akkaan jaalatu biyya qabeenyi biyya jaan biyya namaatti abbaa qabeenyaa qabeenyi abbaa biyyaa godheeti waa dhabni biyya teetitti alagaasi godhaa jaan. Kanaafuu qabeenyi biyyooma. Qabeenyi kabaja, qabeenyi jaalala. Nama qabeenya qabu jaalala qaba, nama qabeenya qabu kabajaa qaba, nama qabeenya qabu dhagayama, nama qabeenya qabu daawwatama, nama qabeenya qabuutu dhugaalleen izaa takallama almaalu sakata sidqu jedha. Gaafa horiin dubbatu dhugaan firraa cal jettee teessee. Qabeenya hin qabne kun osoo haga fedhe beekaa ta'e illee dilas namni haasawaa isaa wal madaaluu hin danda'u. Wal cinaa fiduu hin danda'u. Qabne kun kutaa afurii yoo dhaabes Allah haji dhufee usaa jedhama. Mee takkas yaa'ii moo asirratti? Rabbiin quraana keessatti waa'ee qabeenyaa oguu dubbatu gaafa garii ziinaa jaan faaya. Faaya malee gammachuun hin jirtu. Gaafa garii khayrii jaan in taraka khayran ilwasiyyaa wamaa tunfiquu min khayrin khayrii kennitan jaan. Gaafa garii immoo fadlallaahi jaan tola rabbii. Dhaalika fadlullaahi yu'tihi man yashaa'u. Horiin fadlii rabbiiti tola rabbiiti rabbiin abbaa fedheef kenna. Akkasuma ammas nabiin keenyas alayhi salaatu wassalaam ni'mal maalu saalih lirrajuli saalih
horiin gaariin gurbaa gaarii hirkate waa tole horiin waa tole wanni miskiinaa kennan wanni namaan gargaaran jee akkasitti hadiisa keessatti dubbate. Hedduu bareeda yeroon ulfaattuun jiruu keessatti dabarsitan jecha tokkoon. Yeroo takka mana hidhaattiin dabarsee. Habba takka immoo alattiin dabarsee. Lamaan kan ulfaattu. Qaawni isin musliimoota irraa cufuu barbaaddan qaawa kam? Fedhiin kee qaawni cufuu fedhu qaawa bizinesaati. Ilmaan meeqa qabdan? Ijoollee siin lakkaawwataa takkumaan qaba. Habba takka. Maammadis tokkumaan qaba. Adiibis tokkumaan qaba. Adiibis tokkumaan qaba. Mustansiriis tokkumaan qaba. Akkasuma aayaas takkumaan qaba. Takkumaan qaba. Gaafii xumuraa du'a booda du'atti ni amantanii mi? Eeyyee akka gaariitti. Du'a booda namni maaliin akka isin yaadatu feeta? Wanni anna duubaa naan dubbachuu fedhu sadaqaa jaariyaa waan jedhan sadaqaa waliin dhaabbattu waan na boodaa hojjetamu. Bareeda. Gara gaafii ijoo deebina 12 raawwattee jirti. Saahiboonni keessan hedduun isaanii dardara. Ijoollumaa gahiyya 20 wayi maal gariin hin baan. Maali citii waan kanaa manguddoonni dhabamte? Irra hedduu waan namni irratti wal saahibu keessaa namni nama kabajuudha. Ani wanni irra guddaa nama umriin naa gadii saahibuuf namni sii gadii si kabaja. Namni hiriyaa teetii ifirraa si gadhiiba. Si tuffata. Jechan taane siin jaa gochan taane sirratti hojjeta wanni sun saahibummaa muraa deemti kanaaf namni if gaqqabee jiraatu hundi nama isaa gadiiti hojii irra jiraata nama isaa olii yookaan nama hiriyaa isaatirra ani amma saahibummaan kiyya ijoollummaa irraa qabee haga ammaatti nama naa oliirra nama naa gadiitiin irra saahiba nama hiriyaa tiyyaan saahibu jechuun miti isaanis numaan saahibaa adeemsa keessatti if kabajuun namaas kabajuun saahibummaadha waan taateef irra hedduu saahibni kiyya dargaggeessa umriidhaan naa gadiiti. Yookaan ilmiinis naa gadi yookaan qabeenyaanis naa gadi sanan jaaladha saahibu. Ammas akkan odeeffadhetti saahiboota kana wajji ooluu qofa osoo hin ta'in hedduu isaanii hiree mijeessitaniif hiree qabeenyaa haa ta'u hiree biddeenaa hiree nama garii jirammoo abbaa qabeenyaa ta'e saahiboota yerootti dabarsuuf barbaada malee hiree mijeessuuf waan kanarra maal jetta? Namni yeroo si saahibu tokko sitti fayyadamuuf si saahiba. Tokko sirraa fayyadamuuf si saahiba. Kana jidduutti madaalteeti ati namni kun naas ni fayyadaa narraas ni fayyadamaa irra qalbii tee keessatti ikhlaasaan qulqulluun nama isa fayyadu san saahibuudha namarraa fayyadamturra. Kanaaf ani dargaggeessaa wajjin deemu kana hangaan danda'u numaan yaadaaf malee itti yaadu rabbina keessatti nu malee yeroo niin gammadaaf malee itti gadduu irraa aaruu sadarkaa tanarraa akkamis sadarkaa tana dhufe jee nama hedduu jira nama abalu gaafa duraa miskiina arra sadarkaa tana dhufe yoo jaan hirriiba dhabu nama hedduu jira abalu beekumtiin qabu beekumtii kana harkate yoo jaan sadarkaa ifannisuutti qadeema yoo dhabee hoggaasii harke fuula